Akkam jirtu daawwattoota OBN International. OBN International dhimma Gaadisa Hooggansa Oromoo kan jedhu tibba kana hooggantoonni Oromoo walitti dhufanii haala Oromiyaa irratti waliin hojjechuudhaaf kan isaan mari'atan. Nummoo as istiidiyoodhaa obbo Raggaasaa ol jirraa istiidiyootti affeeruudhaan akkasumas Dr. Heenok Gabbisaa gama Skypeetiin affeerree dhimma kanarratti mari'achuudhaaf jenna hanga xumuraatti nu waliin turan affeerraa keenya. Baga nagaan dhuftan obbo Raggaasaa. Baga nagaan eeggan obbo Lamaayyoo galatoomaa. Baga nagaan argamte. Baga nagaan anu eddani Lamaayyoo. Tole tibba kana gama hawaasaatiinis gama miidiyaatiinis kan dubbatamaa jiru hooggantoonni Oromoo jaarmiyaalee Oromoo yeroo dheeraadhaaf karaa garaagaraatiin qabsaa turan walitti dhufanii hooggansa Gaadisa Oromoo kan jedhu jalatti wal ga'anii mari'achaa turanii dhimma kanarratti isin lamaanis yaada keessan akka kennitaniif isin affeerree hiika maalii qaba hooggantoonni Oromoo gameeyyii walitti dhufanii Gaadisa tokko jalatti dhimma Oromoof Oromiyaa irratti mari'achuun obbo Raggaasaa irraa eegallu istiidiyoodha. Tole fayyaa ta'e Lamaayyoo sagantaa kanatti na affeeruu keetii fi akkasumas Dr. Heenok baga nagaan dhufte. Egaa akkuma jedhame guyyaa kaleessaa irraa qabee biyya keessattis biyya alaattis odeeffannoon gurguddaan jiru. Hooggantooti jaarmiyaa Oromoo qaama mootummaa dabalatee bakka tokkotti walitti dhufanii haala gara fuulduraatti pilaatfoormii irratti nagaadhaan walitti dubbatanii biyya sana gara fuulduraatti deemsuu danda'an irratti dubbachuu isaanii dhageenye. Ani dursa kanan jechuudha barbaadu akka jaarmiyaatti miseensa adda bilisummaa Oromooti. Miseensa gameessa adda bilisummaa Oromooti. Sana keessattis gahee qabaachaa tureera. Ala kanattis akkasumas gaheen qabaadhu nan qaba. Haa ta'u garuu iddoo kanatti kanan dhufe akka jaarmiyaa bakka bu'ee yookaanis immoo waa'ee adda bilisummaa Oromoo dhimma waliigaltee kanaa jaarmiyaa bakka bu'ee dubbachuudhaaf hin dhufne. Kanaaf opiiniyoonii koo analysiisii mataa kootii akka Oromoo tokkootti akka nama jaarmiyaa keessa jiruttis akkuma waliigalaatti dubbadhaa jechuudha. Isa kanan jala sararuu barbaada ka duraa. Ka ittaanu akka jaarmiyaattis ta'ee akka karaa jaarmiyaa kootiis haa ta'u walumaa galattuu waan kaleessa ta'ee baay'een keenya miidiyaa irraa arginee caasaadhaan waan arganne waan hin argee ofii kootii hin qabu. Adda bilisummaa Oromoo achi keessaa jaarmiyaan itti miseensa ta'e kana irratti walii galle jedhee waan bifa caasaatiin hangammaatti nuu dhufe hin jiru. Gaafa inni dhufu hoogganooti biyya alaa jiranii akka barbaachisaa ta'etti uummataafis ni ibsu hawaasaafis ni ibsu jechuudha. Kanaaf irra caalaan isaa analysiisii mataa keenyaadha waan dhagaa argaa turre. Ergan kana jedhee booda adeemsi kun akka inni dhaabbilee Oromoo gidduu wanni kun baatii 5 darbaniif biyya keessatti deemaa akka ture hanga xinnoo qubanan qaba. Kaleessa isaanis jedhaniiru waan kaleessumaaf dheengadda olofa sadan dhalate miti yeroo dheeraadhaaf pilaatfoormii akkamii irratti waliin haasofna. Hatakaroon jaarmiyaalee Oromoo gidduu jiru kuni biyya keenya gara balaatti oofaa mootummaanis akka mootummaatti jaarmiyaaleenis akka jaarmiyaatti akkamitti nagaa buusnee waliin deemuu dandeenyaadha akkamitti hatakaroo kana dhaabnaadha kan ta'e natti fakkaata. Egaa diteelii isaa waan irraa beeknuuf waan nutti mul'ate waan tokko hojjechuurra dandeenya boodarra. Hedduu galatoomaanus kan isin affeerre akka dhuunfaatti akkasin yaada ekspertaayis ta'e akka Oromoo tokkoottis akka nama qabsoo keessa tureettis akkasin yaada kennitanidha. Dr. Heenok akkamitti ilaaltetti? Akkin itti ilaale walta'iinsi kun waliigalteen jaarmiyaalee siyaasaa adda addaa kan Oromoo walitti dhufanii wajjin taa'uun isaanii kun yeroo ammaatti diinni Oromoo eenyu akka ta'e diina ala jiru yookaan diina Oromoodhaan ala ta'etu hin taane waliigaluu fi waliin ta'uu dhabuun jaarmiyaalee siyaasaa Oromoo diina isa guddaa akka ta'e kan isaan itti waliin hubatan uummatas kan wal beeksisan akka ta'e hiikaa isaa nutti agarsiisa. Tokko kana jechuun diinni uummata Oromoo eenyu akka ta'e difaayinii godhe jechuudha. Waltajjiin guyyaa lama gaggeeffame. Kunis maali? Adeemsa qabsoo siyaasaa uummatichaaf barbaachisu keessatti sirni yookaan immoo naamusni tapha siyaasaa yookaan haala kamiin siyaasni qabsoon siyaasaa uummata Oromoo akkamittiin akka gaggeeffamu minimum core standard yookaan immoo rules of politics sana irratti walii galan. Kun sirna adeemsa siyaasaa kamiinuu keessatti kan calaqqisu kan qabu
democratic ambition kamiinuu keessatti kan calaqqisu kan qabu isa kanadha kan isaan yookaan waltajjiin sun kan inni nutti agarsiisu hiikkaansaa jechuudha. Inni sadaffaan immoo haal dureewwan walta'iinsaa yookaan haal dureewwan qabsoo siyaasaa meaningful ta'e hiika kan qabu kan uummatichaaf bu'aa buusuu kan danda'u biyya sanaafis akka waliigalaatti biyya Itoophiyaadhaafis bu'aa buusuu kan danda'u siyaasa meaningful ta'e hiikoo qabu geessuudhaaf maali haal dureewwan ni jiran waliin ta'uun kan jedhu wal ta'uu fi waliin ta'uu keessatti haal dureewwan guutamuu qaban jiru. Kunis maali yoo jenne tokkoof tokko uummanni miliyoona 100 kan biyya sana keessa jiraatu kan irratti waliigaluu qabu kana booda siyaasa biyya kanaa geggeessuudhaaf meeshaa ol kaasuu utuu hin taane meeshaa kan baachuu qabu kan qabachuu qabu qaama seeraan trendii ta'ee mootummaa jala kan jiru ta'uu qaba malee non statein yookaan non state actorin yookaan mootummaadhaan ala qaamni mootummaa miti mootummaa ta'e meeshaa irratti monopoly qabaatee violencein jiraachuu akka hin qabne yoo wal dhabdeen yoo jiraate yookaan waliigaluun yoo dhabame sirna siyaasaa sirna dimookiraasiitiin waliigaluu akka qabu kanarraan kan hafe wal tuffiif wal mufiirraan ka'ee walakkaan caakkaatti galee walakkaan immoo magaalaa keessa taa'ee uummatis shororkaa'ee mootummaanis shororkaa'ee hundumtuu biyyi shororkaa'ee siyaasni gaggeeffamuu akka hin dandeenye kun haal duree akka ta'e waltajjii sanarratti haala bold ta'een waan ka'ee fi waan walii galan natti fakkaata. So hiikaan waltajjii sanaa hiikaa guddaadha jechuudha. Qabsoo siyaasaa Oromoof kan biyya sanaa gar tokkotti luuccessaa deema jechuudha. Galatoomi uummanni Oromoo jaarmiyaaleen jijjiiramee biyya sanaa keessatti gaafa dhufu gaaffiin uummanni gaafate adda baatanii nutti hin dhufinaa tokko ta'a kan jedhudha gaaffiin uummataa waggaa tokko duraa ka'e kan uummanni gaafataa ture. Gaaffii sanaaf deebii kennameera jedhamuu danda'ama. Maaliif gaaffii yeroo sana gaafatame ammayyuu hin deebine waan ta'eef Oromiyaa keessatti akka sanatti walitti dhufuu hin dandeenye waan ta'eef sanaaf deebii ta'a. Tokko ta'anii paartii tokko ta'aa jechuutu hin ta'ini waan irratti walii galtanii waan dhimma biyyaa fi dhimma uummata Oromoo utuu walitti hin bu'in utuu waliin loliin waliin hojjedhaadha malee paartii iddoo tokkotti baqaa jechuun natti hin fakkaatu. Kun basically impossible. Demokiraasiin akka kanaatti hin hojjetu, pluralismiinis akka kanaatti hin hojjetu. Amma wanti ta'uudhaan malee silaa jalqabarraa qabee waan nuti adda sacci'annee baafachuun nutti ture hiriirraa humnoota siyaasaa political power constellation biyya Itoophiyaa keessa jiru bifa lamaan tokko kan Oromoo keessa jiru maal fakkaata. Lammaffaa kan Itoophiyaa keessa jiru maal fakkaata. Amma paartii miti kan nu lakkoofnu. Warri election boardii gara paartii 170 galmaa'uudhaaf qophaa'eeraa jedhanii isa kana keessaa maqaadhaan yoo lakkoofne paartii 5 caalaa waan lakkoofnu natti hin fakkaatu. Inni guddaan Oromoon gochuun itti ture power constellation sana hiriirraa humnoota siyaasaa biyya Oromoo keessa maaltu jira. Paartiin biyya bulchu jira ODP'n coalitionii EPRDF wajjiniin. ODP'n akka waliigalaatti EPRDF keessatti biyya Itoophiyaa keessatti mootummaadha. Akka mootummaa naannootti immoo ODP'n ruling party Oromiyaadha. Sanarratti darbee qaamni guddaan kanumti hundee siyaasaa biyya Oromoo fi biyya sanaa hundeedhaan sheekii godhe adda bilisummaa Oromoo fi yaada adda bilisummaa Oromoodha. Constellationiin sun sana keessatti naanna'a. Sana booda jaarmiyoleen gurguddoon warra akka OFC basic kan ta'e ideological foundationii tokkoon warra asba'an jiru. Sana booda kan dhadhalatan jiru. Kanaaf constellationiin itti addan baafatiin hundumtuu walitti makamee jechuudha. Dhaqee akka yaadaatti akka ideoloojiitti biyya Oromoo keessatti kana bakka lamatti baasuu hin danda'ama. Yaadi adda bilisummaa Oromoo jaarmiyaalee warra kaan keessatti predominantly calaqqisa. Gam tokkoon immoo yaadi ODP EPRDF wajjin kaalchariin sun sababii turee fi akka EPRDF itti yaaduun inni sun ni calaqqisaa jechuudha. Kanaaf jalqaba ta'uun kan itti ture isa kana ture. Malee tokko ta'an ni jedhu suni cafaqamaatii iddoo tokkotti paartii tokko ta'a kottaa jechuun hin turre. Amma wanti walitti dhufeenyi kun ani diteelii isaan beeku jedhee waan amma hin hokkaasee kana irratti walii galan kan jedhu hin dhageenye. Qabxiilee baay'ee dhaga'uudhaa barbaannu opiinii namaa amma ala kana kaleessa irra yoo dhageenye miidiyaa irratti individual yoo dhageenye waan baay'eetu ka'a waan sanaa asitti arjanti ta'e waa'ee monopolii meeshaa yaa biyya tokko keessatti kan hidhatee deemuudhaa qabu qaama mootummaa duwwaadha. Maaliifii mootummaan nama hundumaa ripirezentii godha. Mootummaan nageenya uummataa eega. Qaamni poolisii, qaamni defense force ittisa biyyaa kan uummataati malee kan mootummaa miti sababii ta'ee fi seeraan hidhatee deemuudhaa kan qabu
akka gruupiitti akka gartuutti hidhatee deemuudhaa kan qabu qaama mootummaadhaan hoogganamu qaama waraana mootummaa fi poolisii ture. Namooti akka dhuunfaatti hidhachuudhaa danda'u yoo seerri itti ba'ee beering arm qawwee baatanii deemuu qawwee qabaachuun akka seera biraatti akka dhuunfaatti kan jiran irraa kanaaf. Kanaaf akka gartuutti hidhatee deemuu kan itti ture sana ture jechuudha. Garuu gama mootummaatiin monopolii armii monopolii meeshaa kan qabu mootummaadha. Inni monopolii meeshaa qabu kuni akka mootummaatti biheevii gochuurraa akka rebeliitti yookaanis immoo akka qaama tokko duwwaa jiraachuu ruuliin paartii duwwaa jiraachuu isaadhaaf akka uumameetti akkasitti kan waraanni ittisa biyyaa Itoophiyaallee kan inni gochaa jiru. Isa kana bal'inaan yoo barbaachisaa ta'e itti seennee dubbachuudhaa dandeenya. Rakkoon inni guddaa walitti dhufeenya jaarmiyaaleetu hin ta'in waan amma raayyaan ittisa biyyaa maqaa nagaaf tasgabbiidhaan biyya guutummaa keessatti godhaa jiru. Waan baay'ee nama sukkanneessu karaa adda addaa kan argaa oollu kan argaa bullu dhiya Oromiyaatti keessumaa lixa Wallaggaatti Booranatti Gujiitti Wallootti Kamiseetti Central Oromiyaa karaa Gindabaratama naannoo Nyamaritti maqaa abaluun adamsina jedhuuni monopolii meeshaa inni qabu humni mootummaa ani mootummaadhaan jiru raayyaa ittisa biyyaatu instability kana uume. Haala akkasii keessatti vaayolensiin qaama mootummaa vaayolensii adda biraa dhalee kanaaf namooti vaayolensii kana falmatan gama biraan mul'achuutti ka'an. Kana gidduutti rakkinni dhalataa jiru. Isa kana yaadi kun ka'eeraaf hin kaane isaa hin beeku hin dhageenye diteeyilii isaa nuuf himu ta'a. Keessumaa carraan kaleessa ture guddaa ture jechuudha. Kan Henook kaasee dhukaasa dhaabuu waan jedhu kana booda Oromiyaa keessatti bifa nagaatiin paartileen jiran hundumtiyyuu yaada isaanii uummatatti dhiyeeffatanii filannoon isa deemaa jira waan ta'eef gara sanatti deemuu wanti jedhu achitti waan ka'e fakkaata kanarraa waan kaasee fakkaata. Henook kanarratti yoo waan itti dabaluu qabaate. Isa dura yaada ka'e namni xumuradha. Sirriidha akka yaadaatti akka pirinsipiliitti hundumtuu warri stakeholdersiin warri kana keessaa steekii qaban iddoo sanatti argamuutti ture. Amma fakkeenyaaf ceasefire yookaan waraana dhaabuu isa jedhu sana warra kaleessa walga'e keessaa namni waraana dhaabuudhaaf humnatti qabu hin jiru. Namni waraana qabus hin jiru. Inni waraanu humna mataasaa danda'e defense force ani abalu jedhee identify godhee kan waraanaa jirutu jira. Nagaa waaraa fiduudhaaf isaanis itti dabalamuutti itti turedha. Kanaaf iddoo kaleessa namoota kaleessa iddoo sanatti argaman keessaa abaluu humna waraanaa akkasii qaba. Kanaaf kana dhaabuu danda'a kan hin jedhee ilaaluuf kan jiru. Mootummaa duwwaadha sanatti haboo kan qabu ture. Mootummaanii defense force biyya raayyaa ittisa biyyaa isa jedhu sana kan dhaabuudhaa danda'u mirga humna isa kan itti qabu bakka sana kan ture commander in chief waraana waliigalaa biyyichaa Dr. Abiy Ahmedii fi Ministry of Defense manajeriin raayyaa ittisa biyyaa Lammaa Magarsaa lachuun achi turan. Yaada kana hin kaasne. Guyyaa kaleessaa warra wal arge keessaa warri humna qabu isaan kana ture jechuudha. Dr. Henook maal fa'itu ka'e dhimma amma wanti isaan kaasan jira. Hooggantoonni warra lola bosona jiranii bakka hin argamnetti mariin kuni gama tokkotti saayidii godha kan jedhudha kan isaan kaasan. Jalqaba irratti waliigalteen sun yookaan walteen sun qabiyyeensaa tokko tokkoon maal akka ta'e wanti ifa ta'een jiru. Qabxiin sila kaase akka waliigalaatti jaarmayaaleen siyaasaa Oromoo walitti dhufanii gaaddisa tokko jala taa'anii walii galuu yookaan walii galuu dhabuu irratti mari'achuun isaanii maal hiika maalee kan inni qabu akka waliigalaatti dubbachuu ni danda'ama sanadha kan hin dubbadhe. Gaaffii amma kaasteef gareen hidhatee naannoo Wallaggaatiif naannoo Gujii Boorana keessa socho'u maali maqaan isaa? Gareen kun garee maaliiti? Jalqaba ka'umsa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti ka'umsa isaa irratti bara 1950 kaasee jaarmayii tokko kan hundumaa uummata Oromoo jaarmaya adda addaa Oromoo kan waa'ee Oromoof duudhaa Oromummaa kan barsiise adda bilisummaa Oromoo akka ta'e hundi keenya ni beekna. Adda bilisummaa Oromoo jechuun maal jechuudha? Adda bilisummaa Oromoo jechuun yeroo ammaatti jaarmaya miti. Adda bilisummaa Oromoo yeroo ammaatti hafuura yookaan immoo ideoloojii uummata Oromooti. So kanaafi anaan wanti ansirratti kaasuu barbaadu maal yoonaan jette raayyaan ittisa biyyaa magaalota adda addaa keessa yookaan godinoota adda addaa keessa deemee gaafa violence jiru control gochuuf yaalii yeroo godhamutti ajjeechaan adda addaa hidhaan daraan adda addaa
Oromiyaa keessatti qaqqabaa akka jiru beekamaadha. Kanaaf garuu ka'umsa kan ta'e maali kan jedhu dhugaa baasnee haa dubbannu. Dhugaa baasnee haa mari'annu. Raayyaan ittisa biyyaa mootummaa bakka bu'ee nama ajjeesaa jira? Yes. Uummata Oromoo hidhaa jira? Yes. Gaaffii hin qabu. Yoom jalqabe wanti kun kan jedhu kaasnee haa dubbannu. At the end of the day, fedhiin keenya yookaan dantaan keenya Oromoon tokko maaliif du'a? Yookaan lammiin Itoophiyaa adda biraan tokkoyyuu maaliif du'a karaa malee? Mana murtiitiin utuu ajjechaan ituutti murtaa'e namni tokko du'uun irra hin jiru. Kanaaf kan ka'umsa ta'e maali kan jedhu haa qorannu haa dubbannu. Sana dubbachuudhaaf Wallaggaa keessatti ajjechaa fi lolli full blown kan ta'e yoom eegale? Ji'a muraasa. Jalqaba gaafa Oromoo protestiin raawwatee Oromoo protestii irraan muummichi ministeeraa amma jiru aangootti dhufee tiim lammaan babal'achaa dhufee adda bilisummaa Oromoo kan Asmaraa ture biyyatti ol deebi'ee kan Ingilaandiin ture ol deebi'ee kan Ameerikaa ture ol deebi'ee biyyi nagaa keessa turte. Achii booda tiim lammaan kun haala namni expect godheen yookaan haala namni hope godheen socho'uu hin dandeenye ta'a. Muummichi ministeeraa aangootti ol dhufee haala mana hojii sana keessatti wanti mul'atu haala guutummaa guutuutti Oromoo rimaandii kan calaqqisiisu ta'uu dhiisuu danda'a ta'a. Haa ta'uutii garuu waan fedhe yoo ta'u waan barbaade haa ta'u malee Oromoon tokko yeroo ammaatti meeshaa baatee bosona keessa taa'uun it's politically wrong, constitutionally wrong and legally wrong. Kana waan ta'eef koozii dhuga qabeessa qabaachuu danda'a ta'a Oromoon. Dhugaa qabaachuu danda'a qabas. Garuu yeroo ammaatti wanti jijjiirama jennee nuyi kan ganamaaf galgala nuyi haasoftu kan nuyi iyyinu kun waa'ee jijjiiramaa jennee wanti nuyi dubbannu kun dhuguma dhugaatti jijjiirama tokkotu jira. Jijjiiramni kunis maali? Yeroo darbees tuqee kaaseeran. Jijjiirama amma biyyi hundumtuu fooqii qabaatee hundumtuu waan nyaatu argatee hundumtuu birrii argatee miti. That's not jijjiirama. Jijjiiramni yeroo ammaa Oromoon yookaan uummanni Itoophiyaa akka waliigalaatti psychologically liberated ta'eera. Mootummaan sodaa gaafan jedhu mootummaan bor dhufee na hidha, bor dhufee na qaba, bor dhufee na ajjeesa kan jedhu sodaan hin jiru. Akkas ture jalqaba. Warri Wallaggaas, warri Gujiis, warri Booranaas kanuma qaban turan. San booda aangootti erga dhufee muummichi ministeeraa ji'a 2 ji'a 3 gidduutti wanta sababa Oromoon kamiyyuu meeshaa qabattee bosona seentu natti mul'atu. Muummicha ministeeraa poolisiin ni qabu wajjin walii gallaa? No, walii galuu dhiisuu dandeenya. ODP'n dimaandii uummata Oromoo deebisuu danda'a? No, walii galuu dhiisuu dandeenya. Kana garuu karaa kamiin kan nuyi gochuu dandeenya? Civilized politics yoo geggeessine qofa, democratic politics yoo geggeessine qofa. Militariin yookaan hidhannoon inherently it's not democratic. It's not civil. Wanti Wallaggaa keessa ta'u uummanni wanti Wallaggaa keessa ta'atti jiru gareen eenyummaansaa yookaan maalummaansaa yookaan maqaansaa hin beekamne hidhatee bosonatti keessa taa'uu qofaan dhugaa uummanni Wallaggaa qabu dhugaa uummanni Oromoo waliigalatti qabu overshadow godhe yookaan hin dhokse. Indoom uummaticha favorii godheeftu hin taane uummaticha miidhe. Uummaticha dhugaa qabu dimaandii qabu. Dhugaa waa'ee diinagdee, dhugaa waa'ee siyaasaa, dhugaa waa'ee biyya ijaaruu uummatichi kan qabu gareen hidhatee bosona keessa taa'u kun dhugaa sana jalaa dhokse. So uummata kanaaf gareen kamiyyuu hidhatee kan bosona keessa seenuu kan barbaadu yookaan kan bosona keessa jiru uummata Oromoo yeroo ammaatti kan fayyadu tun taane uummata Oromoo kan miidhudha. Bara wayyaanee kun hidhatanii bosona seenuun lubbuu ofii kennuun it makes sense. Maaliif bara wayyaanee Oromoon 2-3 yoo walii yoo mari'ate shororkeessaa jedhama. Amma Oromoon 2-3 yoo mari'atee waliigalee taa'ee yoo waa'ee siyaasaa dubbate shororkeessaa miti. Kun hin danda'amu. Kana waan ta'eef dogoggorri guddaan raayyaan ittisa biyyaa sila kan obbo Raggaasaan kaase yes raayyaan ittisa biyya sanaa institutionii siviilii ta'ee hin beeku yookaan immoo institutionii kan uummataa ta'ee hin beeku. Dhugaa dubbachuun barbaachisaadha. Raayyaan biyya sanaa heera biyya sanaatiif looyaalii ta'ee hin beeku. Jaarmayaa aangoo qabatee jiruuf looyaaliidha. Amma garuu jijjiirama guddaa argineerra. Poolisii Oromiyaa fudhannee ilaalu. Poolisiin Oromiyaa kan jalqaba uummatitti kama institutionii sana raayyaan ittisa biyyaallee at least ambitionii guddaan achi keessa akka jiru ministeerri raayyaa ittisa biyyaa Lammaa Magarsaa akka ta'e hundi keenya ni beekna. Abdii akka inni qabu beekamaadha.
Kanaaf kan jechuu barbaade akkuma waliigalaatti mootummaa qofatu hin taane mootummaan kun rakkinaaf dadhabina hedduu mataa isaatii qaba. Nu immoo rakkina kanatti kontribiutii goone irra moo hin goone akka sabaatti akka uummataatti. Keessumatti particularly gareen hidhatee bosona keessa jiru maqaa isaanii gareen hidhatee bosona keessa jiru qaama adda bilisummaa Oromooti moo miti kan jedhu kun ifa ta'uu danda'utu irra jira. Addi bilisummaa Oromoo anaaf qabxiidhuma qaabee dubbadheen asirratti dhaaba. Addi bilisummaa Oromoo anaaf jaarmaya tokko miti yookaan jaarmaya akka dhaaba siyaasa tokkotti electoral boardiitti registerii ta'ee taa'umti. Adda bilisummaa Oromoo jechuun bilisummaa uummatichaatiif walqixxummaa diinagdee uummatichaatiif aadaa uummatichaatiif qaamni dubbatu kamiyyuu ODP dabalatee ODF dabalatee KFO dabalatee kamiyyuu adda bilisummaa Oromooti. Adda bilisummaa Oromoo kana gara jaarmaya xinnootti gadi butanii maqaasaas xinneessuu diminish gochuun sirrii miti. Kaayyoon adda bilisummaa Oromoo walqixxummaa jaalala tokkummaa uummata Oromootiif lammii adda biraa wajjin jiraachuudha. Kanaaf adda bilisummaa Oromoo kanas diminish goonee ilaaluun baay'ee rakkisaadha. ODP adda bilisummaa Oromootiin ala goonee ilaaluunis baay'ee rakkisaadha. Pireezidaantii Oromiyaa kan turan obbo Lammaa Magarsaa amma raayyaa biyyaa kana hooggananii fi Piraayim Ministeeriin achitti argamaniiru. Haa ta'u iyyuu malee garuu qaamni hidhatee jiru achirratti hin argamne. Tokkoffaa rakkoon jiru qaamni hidhatee jiru eenyuun hoogganama. Kun adda bahee beekamee hin jiru. Maaliif addi bilisummaa Oromoo waraana qaba loltuu isaa fidee biyyatti gashee harka mootummaatti kennee leenjii warkaan leenjii galanii warkaan immoo manatti galanii jiru. Humni amma garuu hidhatee jiru hooggansi isaa akkamittiin beekama? Isa kana waan hayyi duree nu deebisuu hin dandeenye na gaafatte. Ka duraa akkuma Dr. Henook jette jeesterii isa jalqabaa Oromoo walitti dhufu bakka kaleessa gurguddaa Oromootu walitti dhufe. Kan nuti yaadaa walii gallu jira kan walii hin galle jira. Akka Oromootti garuu iddoo tokkotti walitti argamuun isaanii konstelleeshiniin siyaasaa Oromoo sun maal akka fakkaatuu fi humna akkamiillee akka qabnu argine. Walii galuu fi dhiisuu waan biraati. Inni suni jaamp istaartii isa guddaadha. Isa kanaaf ani kabajaan qaba. Qaama mootummaa dabalatee. Dr. Abiy Pireezidaantii Lammaan bakka sanatti yeroo argamanii akka Oromootti argamanii akka biyyoolessaattis akka biyyaattis immoo itti gaafatama qabu akka Piraayim Ministeriittis immoo argamuun dirqama isaaniiti. Maaliif itti gaafatama guddaatu jira. Iishuun sana miti. Amma dubbiin dhaqee bileemiinsaa square one garuma duraatti nu deebisaa jechuudha. Qaama hidhatee jiru ani abaluudha ani waraana bilisummaa Oromoodha jedhee qaama ofiimuu ati abalu miti jechuu hin dandeenyu. Lakkii mirga kootu dhiitameera gaaffii ani gaafadhetu jira. Gaaffiin gaafadhee fi nagaadhaan deebinaaf hin kennamne nan uggurame kan jedhu qaama jedhutu jira. Inni kun qaama waraana bilisummaa Oromoo jedhamudha. Dhugaadha ifa lafa jirudha kun. Waraanni bilisummaa Oromoo armid wiingii adda bilisummaa Oromoo waggoota 50 darbanii fi bifuma kanaan adda bilisummaa Oromoo ittiin opereetii gochaa turedha. Amma jira. Adda bilisummaa Oromoo waraanan hoogganu hin qabu jedhee isa kana ifatti labsateedha. Isa kana siif muufan deema. Waraanni kun akkamitti kuufame biyya sanatti waan amma jedhame erga Dr. Abiy fi Pireezidaantii Lammaanii taayitaatti as dhufaniitu erga jijjiiramni kun dhufee karaa Wallaggaasii karaa Saawuziisii waraanni jalqabe malee kun duraan hin ture inni jedhu reekardiin isaa sirrii miti. Jaarmiyaa kana keessa yeroo dheeraan ture akkaataatti waraanni kun gama westitti biildii appii gochaa ture. Waggoota dheeraadhaaf nama 10, 20, 50, 100 Eertiraatti tireendii ta'ee kan seenaa ture karaa dhiyaa fi karaa kibbaa ture. Waggoota 10, 15 fidha biildii appii gochaa ture wanni kun jechuudha. Sanarra darbee ni yaadattoo ta'ee Jeneraal Hussein moo maal kan jedhamu Jeneraalli EPRDF tokko yeroo tokko maal jedhe Saawuzitti karaa kibbaa adda bilisummaa Oromoo waraana nu jalaa rukkute jedhee TV'tti bahee Wallagga guutummaa isaatti fudhataniiru Wallagga kan isaanii ta'eeraa jedhe. Yeroo sanatti Hayilamaariyaam Dassaalenyi Piraayim Ministeriin waraanni protracted warring kun yeroo dheeraadhaaf tureera. Amma kan inni amplified ta'e. Yeddoo kana geenyee waan kaleessa jedhame immoo waan kaleessa irratti waan kaleessaa nu gammachiiseera erga jenne baatii 9 moo 10 dura Hayyuudureen adda bilisummaa Oromoo waraana kana waraana adda bilisummaa Oromooti nuti fide akka waliigalletti Eertiraarraa dhufe fidnees nitti kennine. Sammoo hidhatee jiru bakka akka waliigalletti bakka qopheessaa ni finnaa ka jedhu irratti yeroo atakaroon ka'e Hayyuudureen naqamte irratti na deebisan jedhee kana ifatti addunyaatti meera. Guyyaa sanarraa qabee addi bilisummaa Oromoo waraana hoogganuu qabu waraana ofii isaatii ajaju tokkollee hin qabu waraana hin qabu jechuudha. Haa ta'uuti
humni abbaan fedhan bifa kanaan qabsaa gaaffiin kun deebine qabsoo kottan fufa yoo jedhee hayyi duree adda bilisummaa Oromoos miti muummicha ministeera biyyaa abbaan fedheyyuu isa kana hayyama hin kennus hin dhoowwatus haalli ta'e sana ture jechuudha. Sana irraa maaltu itti fufe aggravated ta'uu raayyaa ittisa biyyaatti erguu aggraveet gochuu isa kanaan itti fufe. Gaaffiin uummata Oromoo amma ilmaan Oromoo yookaan immoo qeerroo bosona gashuu jira jettanii yaaddu Oromiyaa keessa haala jiruun. Kun gaaffii loodiidha. Kan uummata Oromootu murteeffata malee ana miti kan murteessu. Lakki gaaffiin kun anaan deebinee kanaaf laga seenee daggala seenee falmachuun qaba ka jedhu lakki astaayin falmadha ka jedhu gaaffii isaa kan deebisu uummatichadha fi nama gaaffiin kun deebineedha. Akkaan ofii yaadutti mee yaada koon dhiifama gidduutti sin kutee boragaasaan. Namni gaaffiin konaaf hin deebine yookaan dimaandiin konaaf hin deebine jedhee bosona galee loluun yookaan humnaan vaayolensiidhaan loluun wanta eeyyama seeraa yookaan eeyyama heeraa yookaan eeyyama mootummaa waan gaafatus miti. Haa ta'uutii garuu tokkoffaa dimokiraasii uummanni Oromoo gaaffiinsaa bara hedduun gaaffii dimokiraasiiti. Gaaffii dimokiraasii gaafa jennu gaaffii eenyummaa, gaaffii qabeenyaa, gaaffii dinagdee, gaaffii abbaa biyyummaa dabalatee kun hundumtuu dimokiraasiidhaan golbobamee jira. Gaaffii dimokiraasii jechuun dimokiraatik dimaandii qabna taanaan ofii keenyaa dimokiraatikali gaafachuun baay'ee barbaachisaadha. Tokko. Lammaffaa mee humnaan yookaan meeshaadhaan loluun namni kan namaaf kennu yookaan mootummaan kan namaaf eeyyamu yookaan kan nama dhorku miti jedheen jira. Gaaffiin keenya nuuf hin deebine halollu jennee assuumii goonu meestii hafu ilaallu. Gaaffii kana lolli yoo jiraate gaaffii kana deebisuu danda'u turre jira yookaan gareen atee yoo jiraate gaaffii kana deebisuu danda'uuf feasibility ta'u turre jira. Capability ta'uu danda'u turre jira. Akkasumas immoo fiixaan baasuu danda'u turre jira. Dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e gareen hidhatee jiru kun garee kana dhiifama naa godhaa. Gareen kun maqaa Oromootiin guyyaa tokko gareen kamiyyuu maqaa Oromootiin bosona keessa guyyaa tokko buluun kabaja guddaa qaba. Kabajuu danda'u nurra jira. Garee kamiyyuu. Garee uummata Oromooti, ijoollee uummata Oromooti. Ofii isaaniitiif sun taane tarii uummataaf jedhanii gadi ba'anii ta'uu danda'a. Yes, I agree to that. Garuu mootummaa waraan 150 baay'inni isaa makata ta'e kan qabu. Lolee gareen kun effectively kan inni socho'aa jiru yoo jiraate naannoo Wallaggaa Gujiidha. Dhuguma garee kana lolee mootummaa raayyaa ittisa biyyaa mootummaa kana lolee mo'ee masaraa qabachuudhaa kaayyoonsa. Moo Wallaggaa qofa irratti military control qabachuudha. Gaaffii uummata Oromootu hin deebine. Gaaffii uummata kana akka deebi'u lolaa jirra kan jedhu yoo ta'e in fact they better make it sure lolli kun activity isaanii kun military activity isaanii kun gaaffii uummatichaa akka deebisu perfectly ta'anii qophaa'uu danda'u ture jira. Dhuguma gaaffii isaanii deebisaa kun indoom caalaatti uummanni naannoo sana loltoota kana yookaan loltoota hidhatanii deeman kana ofitti make jedhamee uummanni kun akka hidhamu akka dararamuudha malee kan isaan taasisan gaaffii uummatichaa willingness qabu namni gaaffii Oromoo deebisuuf willingness fe'iif capacity qabu yeroo ammaatti nama biyya magaalaa keessa taa'ee haala civilized ta'een poolisii dizaayinii godhee poolisii yookaan tarsiimoo mootummaa kanaa hammam akka inni rakkoo qabu yookaan cimina hammanni qabu analyze godhee uummata kan barsiisudha. Kan wayyaaneen aangoo irraa buute meeshaa tokko dhukaasee miti uummanni Oromoo. Meeshaa wayyaaneen dhukaasaa turte dura laphee isaa qofaa dhaabee garuu yaadaan caalee mo'atee analysiisiidhaan xiinxalaan caalee mo'atee akkasumas immoo naareetiiviidhaan caalee mo'ateetu wayyaanee the mighty power of Africa aangoo irraa buuse. So experience sana ituma qabnu waggaa 2 waggaa 3 dura experience sana akka uummataatti tu qabnu mootummaan kun yookaan jaarmee kun nuuf hin taane gaaffii keenya hin deebisne dimaandii uummata keenyaa hin deebisne kanaaf dimaandiin uummata keenyaa deebi'utu irra jira jennee experience ga'a muuxannoo ga'aatu qabnu wal hundeessinee wal gurmeessinee mootummaa kana dimokiraasii barsiisuu dandeenyu uummata kana dimokiraasii barsiisuu dandeenyu akka uummata primitive meeshaa fudhatanii bosonatti gadi fiiguun that's against Oromummaa. Ifa manaa godha. Kun nama guyyaa tokko maqaa Oromootiin bosona keessa bule diminish gochuu koo miti. Yeroo ammaatti namni gaaffii fi dimaandii uummatichaa deebisuuf bakka olaanaa irra jiraachuu danda'u nama yaada mormu ta'uu danda'utu irra jira. Humnaan meeshaadhaan
riizaaltiin isaa yookaan konsiikwensiin isaa kun isuma argaa jiru. Uummatni naannoo sana walakkaan mana hidhaatti, walakkaan ajjeechaadhaan, walakkaan biyyaa ba'ee har'a abbootiin keenya, harmootiin keenya magaalaa Wallaggaa Dambidolloo keessa jiraachuu hin danda'an. Uummata meeqatu magaalaa Dambidolloo gadhiisee Finfinneetti baqachaa jira. Baratti mootummaan aangoo qabate kan jiru. Mootummaan aangoo qabate uummata Oromooti. Oromoodha bakka jennutti Oromoo meeqatu magaalaa Dambidolloo keessa, magaalaa Gimbii keessa nagaadhaan bulee nagaadhaan ka'aa jira. Bara wayyaanee afaan keenya ituu qabannee deemuu dandeenya nagaadhaan mana lixanii biyya deemanii galuu hin danda'amu. Har'a garuu bakkatti mootummaan aangoorra jiru mootummaa at least Oromoof keessaa qabu. Bosona keessa kan jiru Oromoo bakka ta'ee jirutti Oromoon biyya isaa keessa jiraachuu hin dandeenye. Kun saalfiif salphina guddaadha kun. Kun dadhabina guddaadha. Akka sabaattis akka jaarmayaattis dadhabina guddaadha kun. Mootummaa kun rakkina qaba, rakkina guutuu qaba. Gaaffii uummata Oromoo deebiseera? No! Walakkaan ittiin bu'amne. Wanti adda isa godhu garuu akka waliigalaatti beekuu danda'u nurra ture. Kanaaf gareen kamiyyuu meeshaa baatee baadiyyaa keessa gammoojjii fi baddaa keessa Oromoon bakka bu'a kan jedhu Oromoo bakka bu'uu hin danda'u. Maaliif Oromoo meeqadha kan ajjeesaa jiran? Oromoo meeqadha kan meeshaadhaan rukutaa kan jiran? Akka nama dhuunfaatti kan hin beeku dubartii Oromoo kan nyaata dagaddee dubartii Oromoo kan nyaata nagaddee bultu OPDO nyaata nyaachiste jechuudhaan meeshaatti dhukaasanii kan ajjeesanidha. Walakkaa isaanii mana hidhaa kan jiranidha. Ituma dhuguma ta'eeyyuu wanti sun nama diina kee soore yookaan nama diina kee nyaata nyaachise hin gorsiste hin barsiiste malee dhiiga kee lammii kee saba kee meeshaadhaan hin ajjeestu. Kanaaf dantaa uummata Oromoo bakka bu'u jedhee gonkumaa amanuu hin danda'u. Mee isa kanarratti biillaappiin godha. Ka duraa biyya sana keessatti nagaa jiraachuun tasgabbiin jiraachuun murteessaadha. Kuni ilaalcha fi amantaa hunda keenyaati an kanatti namana. Eenyuyyuu gaaffii isaa humnaan naafaa deebisuu yookaanis immoo vaayolensiitti jijjiiree vaayolensiidhaan gaaffii isaa deebifachuudhaa fi itti deemuun sirrii akka hin taane dhibbatti namana. Waan nuti jechaa jirru jaallanis jibbinees humni hidhatee maqaa waraana bilisummaa Oromoodhaan humni hidhatee biyya keessa deemu jira. Dubbiin kaleessa ta'e waltajjiin kaleessa ta'e warri kaleessa waltajjii kana qopheesse yoo danda'ame jara kana approachii godhanii arguudhaa danda'oo ta'e. Yoo hin danda'amne immoo gara fuulduraatti akkamitti jaarsummaadhaan bifa adda addaatiin akkamitti approachii gochuun akka danda'amu irratti yoo hojjetan caalaatti inklusiivii ta'aadha. Malee akka kanaatti yaa Wallaggaa rakkina jiru guyya guyyaan hundi keenya hin beekna. Gariin keenya dhalootaan naannoo sanaa sababii dhufnee fi akka siyaasaatti utuu hin ta'in akka dhuunfaatti maatii keenyarraa hiriyoota keenyarraa waan gurri namaan dhageenyadha kan nuti dhagaa jiru. Loolasnasiitu dhalateera. Loolasnasiin kun maqaa adda bilisummaa Oromootiin duriyyeen magaalaatii baadiyyaatti nam'ee dhaqee nama saamee maqaa waraana sanaatiin maqaa gartuu hidhatee deemu sanaatiin waan baay'ee gochaa jira. Loolasii kana keessatti roolii mootummaan taphatee baay'ee waan nama jibbisiisu waan nama qaanessuudhaadha kanan jechaa jirani. Malee waan jarri godhan yookaan immoo waan ta'aa jiru sappoortii gochaa jiru. Nin balaaleffadha waan ta'aa jiru. Vaayolensiin uummata keenya irratti ta'aa jiru. Kan nuti jechaa jirru warra kanas ijoollee Oromooti isaan kun akkuma duraan jedhe ijoolleen kun ijoollee keessan jedhee adda bilisummaa Oromoo hoogganni adda bilisummaa Oromoo akka barbaadan godhadhaa jedhee uummata Oromoof abbaa gadaatti kenneera. Sun kabajameera utuu sun kabajameera ta'e bakka irraa kan hangeenyudha. Malee inni daggala jiru primitiivii ta'ee inni magaalaa jiru necessarily civilii ta'a jechuun miti. Gariin isaa inni magaalaa jiru civility kan hin qabne hedduutu jira. Yeroo baay'ee garuu gaaffiin ka'u addi bilisummaa Oromoo amma Finfinnee jiruu fi qaamni bosona jiru kun dhuguma adda baaniiru gaaffiin jedhu uummata keessaan ka'a. Yoo dhibbaa adda hin baane ta'ee addi bilisummaa Oromoo jara sana hin beeku ta'ee inni rakkoo kan biraadha. Garuu yoo beeka ta'e haala ittiin gara nagaatti deebi'uu hin danda'amu maaliif hin falle gaaffiin jedhu uummata irraa ka'a. Addi bilisummaa Oromoo duraan si himeera. Ani tokkoffaa isa kanarratti yes or no jedhee si authority isaa tokko ittiin qabu. Lammaffaa immoo dhaabichi hoogganni dhaabichaa mootummaa fuulduratti bakka uummatni Oromoo jiruuf abbaan gadaa jiranitti hoogganni biyyaa jirutti waraanni kun waraana koo ture waraana adda bilisummaa Oromoo ture guyyaa har'aarraa qabee waraana kanarratti haboo hin qabu uummata Oromoo fudhadhaa kan jedhu. Kana caalaa covenantiin kana caalu waan jiru natti hin fakkaatu. Yoo waan kanatti furmaata goona jedhame addi bilisummaa Oromoos akkuma jaarmee abbaa fedhee qaama mootummaa dabalatee akkaataatti haalli kun nagaadhaan dhumu. Akkaataatti lolli kun dhaabbatu
akkaataa itti saamichi biyyaa dhaabbatu haala kana keessatti immoo hattoonni duriyyooti kashlabbooti baadiyyaa magaalaarraa baadiyyaatti namanii nama saamanii dhoosan deebi'an akkaataa itti kun dhaabatu hundi keenya falafaluu qabnaadha. Addi bilisummaa Oromoo piroosesii kana keessatti steekhooldarii tokkittiidha. Duraan jedheera sababi yeroo hundumaa waraanni bilisummaa Oromoo amma mootummaa wajjin wal lolaa jiru kuni adda bilisummaa Oromootti assooseetidii kan inni ta'uu fi legasiinsaa kan adda bilisummaa Oromooti. Inni sun legasiidha. Baroota 20 baroota 15 16 Eertiraa keessa jiraatamaa turetti adda bilisummaa Oromoo waraana leenjisaa ture. Waraana leenjisu kana karaa kibba Itoophiyaa fi karaa dhiya Itoophiyaa Sudaan keessaan, Jibuutii keessaan, Somaaliyaa keessaan galaa ture waraanni kun ifaadha kun. Gurellaa warfarii sababii ta'eef. Kana qaamni mootummaa beeka. Kana gadi ba'anii dubbataniiru siin jedhe Jeneraal Hussein ammoo Jeneraal Muhammad yeroo Dr. Abiituu taayitaatti hin dhufiin Wallagga guutummaatti fudhataniiru. Boorana Gujiitti guyyaa tokkotti nama 72 maakii wajjin galagalchanii jedhee aariin gadi ba'ee televezyiinii Itoophiyaatti dubbate. Kan amma jiru lagaasiidha. Kanaaf yeroo hundumaa rakkoo biyya sanaa adda bilisummaa Oromoo, hooggan adda bilisummaa Oromoo wiilingiidhaan hundi keenya keessatti paartisipeetii goonee lakki qabsoon keenya biyyatti haa galu. Ijoollee keenya ni raarsinu. Ani yeroo 2 biyya Eertiraa dhaqeera hojii dhaabaatiif waggoota 2 darban keessa. I'm one of those individuals. Hamma danda'amitti amma beekumsa keenyaatti qaawwa argameen adda bilisummaa Oromoos qabsoon Oromoos biyya isaatti haa galu. Finfinneetti haa deebi'u. Erga Finfinneetti deebi'ee kan ummataati qabsoon kun jaarmiyaan kun kan ummataati. Yoo kan kanaanichi saayikiliin kun hin dhaabbatu saayikilii waraanaa kun. Ijoolleen baqattee dhufti. Addi bilisummaa Oromoo ni leenjisa. Ijoolleen baqattee dhufti. Addi bilisummaa Oromoo ni leenjisa. Lolli kun lolan dhaabbanne ta'a. Oromoonis tasgabbii argachuudhaaf biyyichi guutummaatti tasgabbii argachuudhaaf yoo carraan argame qaawwa argameen ol haa deebi'amu ka jedhu warra jedhaa ture keessaa ani nama tokko. Carraan kunis argame hooggana nu dhaga'us arganne hoogganni kunii fi adda bilisummaa Oromoo Finfinnee jira. Sana booda waan ta'e sekretii miti waan hundi keenya beeknudha. Waan Wallaggatti ta'aa jiru immoo sababi naannoo keenya ta'e duwwaaf miti. Boorana Gujii namni dubbatuuf hin jiru. Inni kun xinnoo eliitiillee sababii qabuu fi namni amma ka'ee dubbachuutti ka'eera. Namni ka'aa jira nam beekani keessa. Okay? Namni naannoo Wallaggaadhaa dhalate eliitii hedduutu jira North America, Europe. Amma yeroo murtaa'e booda garamitti akka inni deemu hin beeknu. At the same time warri akka keenya immoo advantage warri disadvantage ta'e uummati keenya inni Gujiif Booranaa immoo nama isaaf dubbatu jiraachaa hin jiru. Kanaaf gara lookaalizimiitti deebisaa jira dubbii kana. Tokkummaa Oromoo diigaa jira waan amma jedhamaa jiru kunidha. Ummati Oromoo Wallagga Dr. Anoo kan jedhe Dambidolloo Gaa'oo Qebbee karaa Gimbii karaa Nejjoo ummati kan inni gadi ba'ee jechaa jiru raayyaa ittisa biyyaatu nu ajjeesaa jira jedhee himataa jira. Kanas immoo dheengadda ifaa ifatti dubbataniiru. Gaazexeessaan mootummaa fi televezyiiniin Itoophiyaa televezyiiniin mootummaa dhufee nu haa gaafatu eenyu akka nu ajjeese bilisa taanee himuu yoo dandeenye himannaa jedhaniiru. Kanaaf siviilitiif primitiivii ta'uutu hin ta'ini namooti akkatti qabsaa'an tokko ni filatu roongis raayit isaa ta'u abalutu roongiif abalutu raayit it's a value neutral orientation asirratti roongiif raayit adda baasuu miti iddoo kana ka jiru abalutu roongiidha abalutu raayitiidha miti. Waan deemaa jiru roongiidha walumaa galatti sirrii miti waraanni dhaabbachuu qaba. Waraana dhaabuu kana keessatti raayyaan ittisa biyyaa kiraayimii hedduu hojjeteera. Waraanni Itoophiyaa erga waraana Soomaaliyaatii asitti since 1977-78 halagaa lolee hin beeku waraanni biyya Itoophiyaa. Dargiin 250,000 army ijaaree bade. EPRDF close to the same number arrallee jira. For the last 40 or 45 years raayyaan ittisa biyya Itoophiyaa yookaan immoo defense force in Itoophiyaa jedhamu guyyaa tokko lola Somaaliyaa asitti halagaa lolee hin beeku ummata isaa lola. Tradishinii kanatti itti fufe waan amma Dr. Henook sila jedhe erga Dr. Abiyyi dhufee duwwaa lolli kun jalqabee provoked ta'anii lolan malee hin goone. That's wrong. For the last 45 years armiin Itoophiyaa ummata isaa citizen isaadhaan lolaa ture. Hanga har'aatti kanatu itti fufee jira. Mee gesturii nutti argisiisan bulammaan kaleessa achi ture. Waanuma naayisii ta'anii naayis person ta'anii dubbachuurraa kana rikognaayizii gochuun illee waan tokko bara. Oromiyaa keessatti kana ta'aa jira. Abaluuta kana nu godha jedhanillee komachuu danda'u. Jaarmoota achi ta'an keessaa hoogganoota achi ta'an keessaa uummata fuulduratti abalu kan kana gochaa jirullee jedhanii dubbatanii nuuf solutionidha. Kanaaf the Ethiopian Defense Force has always been alien to these people. Kan biyyatti galee waraana bilisummaa Oromoo duwwaa miti. Gimboo sabaatti waraana fudhatee galeera.
Rakkoon ture garuu waraanni adda bilisummaa Oromoo waggoota 27 wayyaaneen aangoora turte Oromiyaa keessatti rakkoo tokko yoo hin kaafne bakka rakkoon gahaa jiru kanatti hin kaafne. Waraanni jira yoo ta'e yeroo sana maaliif callisanii jedhu gaaffii uummataati. Jalqoomayyuu jiru taanaan. Garuu kan jedhamaa jiru adda bilisummaa Oromoo eega galee karaa biraatiin mootummaa wajjiniin karaa nagaa mari'achaa karaa biraa immoo waraana ijaaraa akka turedha naannoo rakkoon gahaa jirutti. Waraanni mootummaa yookaan raayyaan ittisa biyyaa kan itti ramadamee rakkoon erga uummatarra gahee erga uummatii jechuutti ka'ee ajjechaa jedhamaa jiru kana ajjechaa garee lamaati. Raayyaa ittisa biyyaa duwwaa wanti jedhu ragaan hin jiru. Ammas akkasitti itti fufaa. Maree abbootiin jaarmiyaalee Oromoo maqaa tokko jalatti walitti dhufan kun akkamittiin rakkoo sana hiikuu danda'a irratti yoo mari'anne filannoon achi dhufaa jira waan ta'eef qaamni bosona jirus yoo ta'e qaamni inni kan biraan mormitus haa ta'uu eenyuun isa jedhamanii akkamittiinitu yaada duwwaa uummataaf dhiyeessanii lola meeshaa keessaa bahamee gara nagaatti dhufuu hin danda'ama isarratti yoo mari'anne wayyu. Bareeda. Kana ka jechaa jiru ani kan jechaa jiru kana amma blame tacticii miti. Blame isa kana keessaa hin baanu jedhe bakka kaleessa waltajjii kaleessa ture irratti sana duras ka ture irratti qaama hidhatee deemu jedhu kanas akkamitti inkluudii godhanii eenyu fala godhanii isa kana hin beeknu tokko waan amma jette addi bilisummaa Oromoo asiin Finfinnee taasiin waraana ijaaraa jiru inni kun propagaandaa dabballoota qaama mootummaati. Bari daangaa sana Wallagga karaa daangaa karaa Harargee bara dargii keessa karaa Harargee daangaarra karaa Wallaggaa daangaarra karaa Kibbaa daangaarra lolli mootummaa Itoophiyaa fi adda bilisummaa Oromoo incessantly tureera. Adda bilisummaa Oromoo karaa Sudaaniin opereetii gochaa ture durii qabee the last 40 years kun waan haaraa miti. Har'a geopolitiksiinis siyaasaan biyyichaas jijjiiramee akkaataatti siyaasaan hojjetamuun sababii jijjiiramee fi haala haaraatu dhalate. Haala haaraa dhalate keessatti danqaa kana keessa seenneera. Danqaa kana keessatti hundi keenya yoo itti gaafatama fudhachuudhaa baanne legacy kaleessa addi bilisummaa Oromoo qabuuni jaarmiyaa tokko duwwaa addi bilisummaa Oromoo jaarmiyaa miti akkuma jenne. Yaadi siyaasa abaawoodhaa alatti political ideologiin Oromoo hin jiru. Everything revolves around the idea of the OLF. Isa kana keessatti namooti ideolojii kan akka jaarmiyaatti qabanii deeman jiru. Gariin utuu hin beekin kan irratti duulu jira. Haa ta'u sun amma hundi keenya yoo walqixa responsibility fudhachuudhaa baanne mootummaa irraa jalqabee hamma nam tokkeetti yoo responsibility fudhachuudhaa baanne activismii isa kaleessa wayyaanee akkasitti kuffiisne I disagree with some of it. Maaliif inni suni continuity hin godhanne namooti activismii keessa galan Awurooppaa fi Ameerikaadhaa warri iyyaa turan arra plot of land fi night clubii Finfinnee keessa night life in Addis Ababa jedhanii achi as footoo nutti ergu malee waan kun Oromoon maalitti jira inni jedhu jiru. Oromoon Tigree duwwaa akka Tigreetti ari'uudhaaf hin qabsoofne. Sirna irratti qabsaa'aa turre. TPLF naannawa sana deemuu duwwaan Oromoof solutionii miti. Oromoon abbaa biyyummaa the right to self determination qabeenya duwwaa miti. Lafa duwwaa miti. Psychologically deebisee build gochuudha qaba. Stock story meeqaan ummati kun devoid ta'eera. Self esteem isaa dhabeera baroota dheeraadhaaf. Inni kun waanuma prime ministerii tokkoon yookaan immoo awaajii tokko waan deebitu hin ta'in yeroodha fudhata. Isa kanadha short sighted taanee TPLF biyyatti galeera amma kana booda sirbuu dandeenyanne maqaa aktiivizimiitiin inni deebi'ee biyyatti gale night clubiidhaasi footoo achi as nu erguun Finfinneedhaa footoo night clubiidhaa dhufu argina. Dambidolloodhaa yookaan Gimbii yookaan Najjoodhaa immoo ijoollee Oromoo fi haadha Oromoo dhiiga karaa irratti dhangala'u argina. Paaraadooksii akkasii keessa jirra. Isa kana gadi baasnee haasa'uu danda'uu dandeenya. Asirratti mee tari'an yoon follow up gochuun barbaachise waan obbo Raggaasaan jedhu kana disagreeing godhu jechuun wanti itti walii galuu qabu itti galuu jira. Garuu gaaffiin qabu tokko waan barbaade iyyuu haa ta'u gaaffii Oromoo deebisuudhaaf yeroo ammaatti istiraatiijiin addaa jiraachuu danda'a. Mootummaanis ifatti gaaffiin Oromoo ammayyuu ganaa gara fuulduraatti akka deebi'u acknowledge godha. Mootummaa gaafan jedhu jaarmee kun. Obbo Lammaan Ugandaatti last time wanta ni dubbate hundi keenya ni yaadan. Gaaffiin Oromoo ammayyuu itti hin bu'amne. Even standardii muummicha ministeeraatiin standardii muummicha ministeeraa sabboonummaa Oromoo gaatee hin qabu jennee criticize goona miti hundi keenya which is fairly okay and true. Standardii masaatiin yoo fudhanne muummichi ministeeraa tokkoof tokko kan inni promisii godhe. Tokkoof tokko kan inni promisii godhe.
kaayyoon koo yookaan gooliin an transitional period kana keessa qabadhee jiru democratic electionii akka jiraatu fair and free election akka jiraatu gochuudha. Kanaaf Abraa Dastaa yooti filannoo kana moote aqaffee isa xaalloo 24 sa'aat jedhee dubbate. Kana hin sobaa dhugaa miti jechuu ni dandeessu ta'a ni dandeenya ta'a. Haa ta'uutii garuu mootummaan haasabus dhugaa dubbatus statementiin mootummaan lafa kaa'e filannoo dimokiraatikii ta'e geggeessuudha. Namni gaaffii qabu, namni dimaandii qabu, namni uummata Oromoo rakkoo kana ga'ee jira kun furmaata barbaachisa jedhu akka gareetti akka dhuunfaatti political programmii qabaatee wal ijaaree garee isaa hundeeffatee seeraaf heera biyya sanaa irratti hundaa'ee gaaffii Oromoo deebisuudhaaf yaalii gochuun hin danda'amu. Hin danda'amu yoo jenne yaadne yoo ta'e okay maanni option jiru bosona seenuu lolu sun immoo yoo nagaadhaan peacefully gaaffiin Oromoo deebi'uu yoo dandeenye meeshaan deebisuu danda'utu irra jira. Meeshaan deebisaa jira yeroo ammaatti immoo uummata Oromoo fixaa jira ficcisiisaa jira. Oromoon meeshaa qabatee bosona keessa taa'uun rakkoo gurguddaa lama qaba yeroo ammaatti. Tokko mootummaan kun sababa godhate sana pretextii godhate sababa dhugaa ta'u sababa sobaa ta'u namni gareedhaan meeshaa qabatee bosona keessa jiraachuun sababa illegal waan ta'eef yookaan unconstitutional waan ta'eef mootummaadhaaf sababa yookaan pretextii ta'uu danda'eera. Tokko. Lammaffaa warri gareedhaan hidhatanii bosona keessa taa'an adda dureedhaan diina godhatanii kan isaan ajjeesan kan isaan meeshaatti dhukaasaa jiran hiyyeessa Oromoo irratti dubartii Oromoo irratti warra raayyaa ittisa biyyaa nyaata nyaachistan warra OPDO warra ODF'tiif nyaata kennitan jechuudhaan kan mana biyyaa kan ba'aa jiru kan biyyaa baqatee ba'aa jiru Oromoodha. So gareen hidhatee socho'u sila Oromoodhaaf falmee Oromoodhaaf lolee Oromoo bilisa baasa jedheet kan yaadu which is okay. Garuu sana gochaa jiraayi moo Oromoo dudduubatti deebisaa jiraayi kan jedhu gaafachuun yookaan immoo mari'achuun barbaachisaadha. At the end of the day an yeroo baay'ee miidiyaa irratti kan dubbadhu tokko ni jira. Oromoon hidhatee loluun barbaachisaa yoo ta'e gareen muraasni Oromoo bakka bu'ee hidhatee hin lolu. Oromoon yoo hidhachuu qabe akka Oromootti constitutional right natural right waan qabuuf akka Oromootti hidhachuun yeroo barbaachisaa ta'e hidhachuu ni danda'a. An garuu Oromoo tokko namni tokko anaan bakka bu'ee anaaf loluuf jedhee mirga koof loluuf jedhee haadha koo abbaa koo immoo ajjeesuu hin danda'u. That's not Oromummaa at all. Kanadha kan nuti itti disagree goonu. Kun mootummaadhaaf sababa ta'eera? Yes, mootummaan kun mootummaa authoritarian regime ifaaf ifatti miidiyaa irratti dubbachaa jira. Mootummaa aangoo abbaa irrummaa kan qabu, experience sana kan qabu. Amma immoo at least experience authoritarianism irraa gara dimokiraasiitti ce'uudhaaf mootummaa willingness agarsiisaa jirudha. Willingness kun ga'aadha? Ga'aa miti. Dimaandiif gaaffii uummanni Oromoo qabu deebisuuf ga'aadha? Ga'aa miti. So what? Ofii keenya haala nuuf ta'uuf akka nuuf ta'utti dimaandii keenyaaf akka ta'utti itti seennee babal'ifachuun dirqama. Malee bosonatti meeshaa fudhatanii bosona lixuun shiftaa nama jechisiisuu irraa kan hafe uummata kanaaf democratic dimaandii deebisuu hin danda'u kan jedhudha narratiiviin jiru. Amma waan tokko raggaasaan kaasan sababa gabaabaatti Oromoon gaaffii baay'ee qaba. Dimaandii baay'ee qaba. Mootummaan jijjiiramaa dhufe kun hin deebisne. To some extent willingness agarsiiseera hin deebine. So what? Yoo hin deebisne solution isaa maali? Wal ijaaranii filannoo dhufuuf of qopheessuudha malee mootummaa kanas dimokiraasii barsiisuu uummatichas dimokiraasii barsiisuu of qopheessuudha malee bosona keessatti fiiguudhaan meeshaa qabatanii uummata Oromoo shororkeessaa mootummaa waliinis dhiigaaf lafeedhaan wal barbaadaan furmaata uummata Oromoo ta'uu hin danda'u. Sababa inni guddaan tokko immoo osoo lolanii mo'atanii mootummaa masaraa mootummaa qabatanii uummata kanas biyya kanas ituu bilisa baasu yookaan immoo uummata kana otoo aangootti kennu ta'e waan tokko. But that does not happen. Wanta feasibly miti. Wanta doably miti kun. So wanti doably feasibly democratically of ijaaranii aangoo qabachuu namni barbaadu mootummaan kan inni lafa kaa'e sana hordofuudha
jechuu barbaadetan gabaabaatti. Dhimma gara filannoo isa kanarratti xinnoo komantii gochuu barbaada. I think yaada tokko dubbachaa jira natti fakkaata. I'm not espousing violence. I'm against it. Ajjeechaan violensiin biyya keenyaaf hiikaa miti. Inumayyuu stalemate keessa nu seensisee ummati keenya gidduutti rakkate. Haala akkasii keessatti abalutu balleesse abalu kana godhe yookaan immoo warra laga jiru kana godhe jedhanii komataa itti fufuun jaarmiyaa komachuuni furmaata mitiidha kanan jechaa jiru. Tokko Dr. Abiy Ahmed Bulammaa Magarsaa dargaggoota kaleessa taayitaatti dhufani. Nuti kabajaa qabnaaf sababii kabajaa qabnuufi addi bilisummaa Oromoo nagaa waliin hojjechuuf biyyatti deebi'e. Baroota dheeraa booda tokko. Lammaffaa akka abaa'otti akka abbaa fedheettuu poolitikaa hojjechuudhaa fi vaakiyuumii keessatti poolitikaa hojjechuun hin danda'amu. It's to our interest, to our people's interest. Nagaaf tasgabbiin biyya sana keessa jiraachuun, caasaan mootummaan jiraachuun, fedhii keenya, hawwii keenya nu gargaarallee achi keessatti siyaasa barbaannu hojjennee filannoof dhiyaannee ummati keenya gabaa siyaasaa irratti waan barbaade godha. It's to our interest and to our people's interest. Namni tokko, jaarmiyaan tokko, gartuun tokko rakkoo biyya Itoophiyaa waggaa 150 oliif biildaappii godhe insirreessa hin deebisa jennee namannu. Misunderstanding dhalateetu experience dhabuurraa madduu danda'a yookaanis immoo naive yookaanis immoo overheated ta'uurraa baay'ee optimistikii ta'uurraa madduu danda'a. Hanga ta'e tokko mootummicharraa amantaa waan dhabamaa dhufetu jira. Namooti utuu addi bilisummaa Oromoo achi jiru utuu hooggan adda bilisummaa Oromoo wajjin bifa kaleessa argameen mootummaan taa'ee haasa'aa jiru miseensoti gajjallaadhaa hidhamu. Finfinneedhaa nama meeqatu dhamee dheengadda. Fakkeenya tokko duwwaa fudhanne koloneel gammachuu hiriyaa Dr. Abiy Ahmed hiriyaa Dr. Bulammaa Magarsaati wajjin jalqabanii OPDO keessatti loltuu ta'anii ijoollummaadhaan. Asmaraatti yeroo haraarri bu'ee akka isaan wal lammatan argitaniittu. Wanni ta'ee hafe waa'een Dr. Fakkeenya kun. Rakkoon ture garuu amma sanarra darbee waan tokko inni itti dabalu. Kaleessa Dr. Abiy amma waan baay'ee opinion namaa hin dhagaane. Waan baay'ee aggraveetii nama godhu dubbate. Tariitii innocently dubbachuu mala hin beeku. Intantii isaa keessa isaa hin beeku. Gaaffii xixiqqaa waggoota 30-40 darban gaafachuu dhiisaa inni jedhu sun kontekstiin sun it's gone very 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 far. Yaa namoonni gara ifama guddaa Colonel Gammachuun ayyaana hidhamuunsaa qabiyyeen hidhaa isaatii chaarjiin ittiin himatame yookaan sababa maalii akka ta'e diteelii isaan qabu garuu let's assume karaa dogoggoraatiin qabame Colonel Gammachuun. Colonel Gammachuun qabamee hidhamuunsaa uummanni Oromoo yookaan gareen tokko uummata Oromoo bakka bu'ee meeshaa qabatee bosona lixee loluudhaaf justification ta'uu danda'a. An kan hin jechaa jiru uummanni Oromoo dimaandii hin deebineef qaba. Yes. Gaaffiin Oromoo Koloneel Gammachuu fi sana hojii waliin qabatu akka fakkeenyaatti kan kaase Koloneel Gammachuun hidhamuu hin qabu. Evidensii yoo qabaatan evidensii fidanii uummata Oromootti himuu danda'uudha qabu. Wanti ta'aa jiru arbitraryidha. Baay'ee arbitraryidha. Isa kana keessa falmaa kana keessa hin seenu. Ati nama seeraati namni tokko amma inni giltii ta'utti innocentidha isa jedhu principalii keessanidha. Kanaaf yaada akkasii keessatti illee tokko komantii hin goone keessumaa namooti seeraa mooraliis leegaliis gaarii natti fakkaata. Nama qabsoo uummata Oromootiif guyyaa tokko yookaan waggaa hedduu bosonaaf caakkaaf gammoojjii keessa dabarse kan akka Colonel Gammachuu ayyaana dhiisiiti ilmi namaa tokko kan guyyaa tokko hin qabsoofne karaa seeraatiin ala hidhamuun sirrii miti. Legally wrong, morally wrong and constitutionally wrong. An kan jechaa jiru uummanni Oromoo yookaan dantaan Oromoo deebi'eera. Uummanni Oromoo dararamaan jiru, hidhamaan jiru jechaa miti kan hin jiru. Rakkoo nuyi amma qabnuuf, gaaffii nuyi amma qabnuuf, furmaatni mootummaa kana Finfinneetti deemanii wal ijaaranii mootummaa kana Finfinneetti chaalenjii gochuudha malee baadiyyaaf bosona begiif dambidoollootti baqachuu miti kan hin jedhu. Colonel Gammachuu ayyaanaa mana hidhaatii baasuu kan danda'u meeshaa qabannee dambidoolloof begiif gidaamitti deemuutu hin taane Finfinnee paarlaamaatti deemnee muummicha ministeeraa waliin fuulatti chaalenjii wal goone. Sanaa hojii waliin qabatu. Uummatas dimookiraasii barsiisnee biyya sanas dimookiraasii barsiisne. Wanni kun kiliirii akka ta'uun barbaada. Miskonstruii gochuun hin barbaachisu. Warri lagaa loluu fi hidhamuun Koloneel Gammachuu waa wal qabatu tokko illee hin qabu. Hidhamtoota Oromoo keessaan Koloneel Gammachuu nooteebilii sababii ta'eef kaase.
Do not take everything waan laga jirutti hin geessina. Waa'ee waan kaleessa Finfinneetti ta'ee fi waan jaarmayaaleen Oromoo gochuudhaan malanidha kan nuti dubbachaa jirru. Waan laga jiru sanaafis we are equally responsible. Don't make just one party responsible. Qaama tokkoo fi nama tokkoo fi gartuu tokko duwwaa responsible gochuun hin ta'u. Mootummaan responsibiliidha. Hundi keenya aktivistooti responsibiliidha. Jaarmayaaleen responsibiliidha. Sababiin isaa ijoollee Oromooti. Addi bilisummaa Oromoo maal jedhe? Ijoolleen kun kan keessani ijoollee Oromooti. Gama lachuutti raayyaa ittisa biyyaa keessaas ijoollee Oromoodha kan du'aa jiru bara. Unconsumed ta'aa jiru waraana kana furmaati saama. Rakkoon jiru rakkoon amma Dr. Henok Kaasesi biyya sana keessatti jijjiiramatu dhufee jijjiiramni sun gaafa dhufe jijjiirama lafa qabatee humna ijaarame miti. Kanaafi paartileen biyya alaatii galan jaarmiyaaleen Oromoos jaarmiyaaleen saba kan biraas walitti dhufanii hanga filannootti uummata keessa deemanii karaa nagaatiin waan hojjechuun irra jiru imaamata isaanii ideoloojii isaanii abarsiifatanidha. Kana keessatti garuu kan hammammaatti kan nuyi qabnu kan bosona galee jiru qaama Oromoo jalqaba adda bilisummaa Oromoo wajjin turedha. Sun akkamittiin jarri sun gara nagaatti deebi'anii akka inni jedhe karaa nagaatiin karaa demokraasiitiin filannoon jira waan ta'eef hanqinoota jiran. Hanqinoonni uumamu biyya kan bira gaheettis uumamaa jiru hanqinoonni sun akkamittiin gara demokraasiitti deemama akkamittiin gara filannootti deemamaa jira hanqina sana hambisanii. Bareedaadha. Ammas sila jedheera mootummaarraa perfectionii eegaan jiru eenyu perfectii ta'uu hin danda'u. Rakkoon biyya Itoophiyaa waggaa 150 sanaa oliif biildaappii gochaa dhufee mootummaan tokko jaarmiyaan tokko hin diigu solutionii kennuuf hin danda'u. Tokko lammaffaa akkuma duraan dubbadhe mootummaa nuti barbaannu akka nama tokkootti akka lammii dhalataa Oromoo tokkoottis akka nama siyaasa keessa jiruttis kanan barbaadu mootummaan amma jiru mootummaan Prime Minister Abiy Ahmed stable ta'ee waan hundumaa tasgabbeessee mootummaa biyyoolessaa ta'ee akka inni biyya tasgabbeessuun barbaada. Sababiin isaa hundi keenya yoo biyyi nagaa ta'e poolitikaa kana hojjennaa jedhe tokko. Kanaaf mootummaa kana ni deeggerra bifa sanaan. Gama biraatiin attamitti inni kaan magaalaatti walitti dhufee inni kaan daggalatti hafeessa kan akkamitti walitti finnaan immoo at the same time itti gaafatama kana qaama tokko duwwaa miti kan deebisu. Sababii ijoolleen kun abaawoo wajjin lagasii hidhannoo lagasii qabanii duwwaa fi ammallee abaawootti quba qabuuni rakkina fidaa jira. Amma barviishee saayikilii keessa galle eenyu wajjin walitti yoo falmite qaama lamatu jira. Inni tokko mootummaa balleessedha. Inni tokko warra duraan abaawoo wajjin turetu balleessee jedha. Isa kanaaf abaawoon itti gaafatamaan jiru. Qaama solutionii qaama hiikaa ta'uudhaaf immoo abaawoonis akkuma jaarmee abbaa fedhee innocently garaa qulqulluudhaan jaarmoleen Oromoo hundumtu hoogganooti jaarmolee Oromoo at the same time maanguddoota biyyaadha. Innocently genuinely irratti hojjetanii hundi keenya waliin taane waan kana hiikuun ni danda'ama. Garuu akkuma jira miti bargaining chips ittiin jaarmiyaa tokko duwwaa attaakii gochuuf jaarmiyaa tokko moggeessuudhaaf waan laga jiru iddoo tokko duwwaatti asooseetii gochuun viishee saayikilii sana keessaa bahuudha dadhabeedha ammanni kun gara lookaalizimiitti nu deebisaa jiran jedhuun kanaaf. Maaliif namni akka faamiliitti akka firaatti uummata keenya kan dhumaa jiru. Dhiifa manaa godhaa asitti interjektii gochuun barbaada. Wanta obbo Raggaasaan kaasee qabxii gaariin tokko jira kan faaloo appii gochuun barbaachisu. Wanti nuyi asitti wal geenyee dubbachaa jirruuf tokkoof tokko uummata Oromoo dantaa uummata Oromooti malee jaarmaya tokkotu balleessaa qaba. Jaarmaya biraan immoo qulqulluudha. Kanatu itti gaafatamummaa qaba inni kaan immoo itti gaafatamummaa hin qabuumti. Principally as a matter of principle Oromoo keessa namni tokko balleessee siyaasni Oromoo yoo bade Oromoo hundumaatu itti gaafatamuu qaba. Maaliif seenaan Oromoo tokko seenaa hunda keenyaati. Kana maark godha. Seenaan adda bilisummaa Oromoo seenaa uummata Oromoo hundumaati. Seenaan ODP seenaa uummata Oromoo hundumaati. Seenaan gareen amma hidhatee bosona gidaamiif beekiif dandeessa jiru seenaa uummata Oromoo hundumaati. Kan nuyi as teenyee dubbannuuf ijoolleen guyyaa tokko maqaa Oromootiin bosona keessatti duutee yookaan ajjeesaa jirtu seenaa keenya waan ta'eef seenaa kana immoo haala Oromoof ta'utti naareetii goona. Sheeppii goona kan jedhurraan kaaneeti kan as jiru. ODP sirriidha. Garee hidhatee jirtu immoo sirrii miti. Yookaan garee hidhatee jirtu sirriidha. ODP sirrii miti. Kan jedhurraan jiru. Oromoodhaaf wanti barbaachisu maali? Oromoon gaaffii qaba? Eeyyee. Gaaffii siyaasaa qaba?
gaaffii dinagdee qaba, gaaffii hawaasummaa qaba eeyyee. Sirni jijjiiramaa amma dhufe kun gaaffii kana haala nuyi barbaannu deebisuu danda'a yookaan deebisaa jira? No, deebisaa hin jiru. Furmaanni maali? Bosona gidaamiif bosona begiitti deemuudha moo gara Finfinneetti of ijaaranii Finfinneetti deemuudha? An akka kootti yookaan immoo namni raashinaalii ta'e, namni riizanabilii ta'e gaaffii Oromoo deebisuudhaaf wal ijaaree gidaamiif begiif dambidolloo bosonatti deemuutu hin taane Finfinneetti deemuutu uummata Oromoo awwaaxaadha. Gargarummaan keenya isa kanadha malee kanaaf ODPtu sirriidha kanatu sirrii miti. ODP sirrii miti sanatu sirrii miti kan jedhurra hin jiru discussionin keenya. Yaadadha kan dubbachaa jiru tarsiimoodha kan nuyi debate gochaa jiru. Sababa kanaatiif maali uummata Oromoo kan ajjeesaa jiru garee hidhatee bosona keessa jiru qofaa miti. Raayyaan uummata Oromoo ajjeesaa jira. ONN irratti wanti nuyi argine jira. Garuu mootummaan kun mootummaa authoritarian experience irraa dhufaa jiru waan ta'eef maaliif sababa taana? Mootummaan kun silumayyuu ajjechaa fi dhiiga kan bareedha. Gareen kun achi keessaatu gareen jijjiiramaa as ba'an tiim lammaa kan nuyi jennu muummicha ministeeraa Abiy Ahmed kan nuyi dubbannu garee jijjiiramaa qaama yookaan immoo jaarmaa EPRDF keessaa kan as ba'anidha. So yeroo isaan willingness kan agarsiisanii as ba'anitti nuyi immoo maaliif sababa ajjechaadhaaf maaliif sababa taana akka uummataatti wayyaaneen gaafa aangoo irraa kufee hundumtuu Oromoon popular protestiif popular demandiidhaan karaa irratti ba'ee meeshaa tokko tuun dhukaasin laphee isaa kennee walakkaan du'ee walakkaan hafee wayyaanee aangoo irraa buuse amma immoo aangoo irra kan jiran afaan keenya kan dubbatan aadaa keenya wajjin tokko kan ta'e akkuma keenya Oromoo kan ta'an seenaa tokko kan qaban mari'annee dubbannee wal kabajnee walis tuffannee haa ta'u garuu dimokiraasiidhaan deemnee waa'ee Oromoo mari'achuu yeroo dandeenyutti bosonatti maaltu nu geesse maaliif sababa taana ajjechaa uummata kanaatii fi seenaa gaarii dalagaa jira moo seenaa gadhee dalagaa jirra kan jedhu Oromoon tokkoof hundumtuu wal gaafachuu qaba. Pointing of perspectivein koo kana malee jaarmaa kanatu sirriidha jaarmaa kanatu sirrii miti. For that matter jaarmaa tokko yoo balleesse jaarmaa Oromoo garbaasitti gaafatamummaa qaba. Maaliif there is what we call joint and several responsibility. Itti gaafatamummaa akka walootis akka dhuunfaattis hundi keenya itti gaafatamoodha wanta ta'aa jiruuf Oromoo waan taaneef jechuudha. Galatoomi mata dureen keenya gaaddisa hooggansa Oromoo kan jedhu irratti sa'aatiin keenyas waan dhumaa jiruuf maal gochuu qabu jarri kun gara fuulduraatti maal gochuu qabudha. Waan darbe waa hedduu kaasneerra amma garamitti deemuu qabu gara fuulduraatti. Akkuma kanaan dura wal gaanii adda ba'uu qabu immoo gara fuulduraatti uummata Oromootiif waan firii gaarii tokkoon dhiyaachuu qabu kan jedhu gaaffii lamaan keessaniif hin dhiyeessa. Well, ani hawwiin koo experience kana dura qabnurraa yeroo meeqa wal ga'anii waliif kakataniiru baay'een isaa materializing goone haa ta'u garuu uummata tokko sababii taanee fi wal dhabne jedhaniillee gargarii nafne ammas deebanii walitti dhufani. Hawwiin koo akka nama tokkootti akka dhalataa Oromoo tokkootti inni kaleessaa isa dhumaa ta'a jedheen abdadhaa. Isa dhumaa kan isa godhus waan amma wal falmaa jirru abalutu roongii abalutu raayitii miti. Akkan taanetti biyyi keenya xornat awdummaa jedhan hogdii lolaa ta'eera. Isa kana dhaabuudhaa kan danda'u hunda keenyadha. Maaliif ijoolleen kun lagatti hafte? Maali dimaandiin isaanii? Kabajaadhaan dhannee akkamitti gaafachuudhaa dandeenya? Maal nutti haa himatanii? Mootummaas haa ta'u, jaarmiyaa Oromoos haa ta'u, maanguddoota Oromoos haa ta'u, abbaa gadaas haa ta'u, adaraa fudhanne kanaanii biyya keenya waraanarraa hambisuu akkamitti dandeenyaan waltajjiin kaleessa uumame kuni waltajjii jeeniyuun waltajjii uummata Oromoodhaaf bitamu bari seeraaf miti inni bitamu qabu uummata Oromoodhaaf noormiin uummata Oromoo seera caala seerri ni jijjiirama noormiin garuu bara baraan jiraata hawaasa wajjin kanaaf abdiin koo akka kanaattan ilaala. Dr. Henok itti beeksisa akkam ta'uu qaba jette? I think gaaffiin kee gaaddisni kaleessa uumame kun gara fuulduraatti maal ta'uu qabaadha miti? Eeyyee. Tokko gochaadhaan yookaan actioniidhaan faalaawdii ta'utu irra jira yookaan seriously kun dubbii jiraachuu dadhabuu akka jaarmayaatti uummanni Oromoo kana booda akka jaarmayaatti akkamiin itti fufa kan jedhu kan murteessudha. So it's about survival. Uummata Oromootiifis jaarmaya siyaasaa Oromootiifis
survival waan ta'eef gaaffii survivalii waan ta'eef gochaadhaan hirmaachuun yookaan gochaadhaan follow up gochuun barbaachisaadha. Akkamitti follow up goona yoo jenne tokkoffaa wanti kaleessa ta'e show offiidhaaf qofa. Suura ka'anii picture ka'anii dubbachaa jirra wal ta'uuf jenna jedhanii miidiyaa irratti ba'uudhaaf qofa yoo ta'e no filannoo dhufu mo'uu dandeenya. Oromummaa urgaa'uu danda'a. Garuu gaaffii Oromoof daantii Oromoo kan waggaa 5 as dhufuu miti kan waggaa 2-3 deebisuu hin danda'u. Kanaaf wanti walta'iinsi kaleessa uumame genuine ta'uu danda'uutu irra jira. Gama mootummaatiin keessumatti responsibility guddaan gaafa mootummaatiin barbaachisu which I believe waliigaltee kanaan duraa irratti aangawoonni olaanaan hin hirmaanne. Kaleessa garuu ministeerri ittisaa Lammaa Magarsaa fi muummichi ministeeraa hirmaachuun isaanii kreditii guddaa kennamuufii danda'utu irra jira. Willingness isaanii agarsiisa. Akka muummicha ministeeraatti yookaan immoo akka ministeera ittisaa sun taane akka Oromoo tokkootti achitti argamuu danda'uu isaanii kun dhimma kooti. Akka nama tokkootti dhimma kooti gaaffii kootis kan jedhu agarsiisa. Sun gesturii guddaadha. Garuu gesturii kun immoo gochaadhaan implementation isaa itti fufuu danda'uutu irra jira. Political pointii scorii gochuudhaaf yookaan immoo qabxii scorii gochuuf utuu hin taane Oromoo rakkina keessaa baasuudha. Wanti Oromoo irratti dhufaa jiru yeroo ammaa waan guddaadha jiran. Bara durii wayyaaneetu diinaa wayyaaneetu akka uummanni Oromoo cabu godha. Amma garuu akka uummanni Oromoo cabu kan godhu eenyu wanti credible ta'e wanti black and white ta'e lafa jiru hin jiru. Kanaaf isa kana. Inni sadaffaan waa'ee aktiivizimii kaasanii turan Raggaasaan. Yes, aktiivizimiin biyya keessaatiif biyya alaa jijjiirameera. Kanaan dura yeroo wayyaaneen aangoo irra turtetti aktiivizummaan ture bifaa fi directionii mataa isaatii qaba ture. Maaliif diinni ifatti uummata Oromoo cabse, uummata Oromoo darara hidhe sirni tokko sirni wayyaanee lafa jira. Kanaaf qabsoon uummata Oromoo yeroo sanatti qabsoo revolutionii, qabsoo rebelliosii, qabsoo mormuu, qabsoo destroy gochuu, qabsoo gubuu, qabsoo caccabsuu bal'eessuuti. Kanadha yeroo sana aktiivizummaan kan ture. Erga sirni gita bittaa wayyaanee erga aangoo irraa ka'e maali sirni qabsoo Oromoo kan hordofuu qabu? Bifaaf boca akkamii aktiivisummaanis haala kamiin deemuu qaba kan jedhudha. So yeroo ammaatti aktiivizummaan Oromoo deconstructive activism miti. Rebellious activism miti. Yookaan immoo activismii kan goolii uumu yookaan kan unkuru utuu hin taane activismii biyya buildii godhu. Activismii nagaa lallabu. Activismii dantaa siyaasaaf dantaan dinagdee uummata Oromoo haala kamiin lafa qabachuu danda'a kan jedhu proactive activismidha kan geggeeffamuu qabu. Malee reactive activism miti. Warri gareen meeshaa hidhatanii bosona keessa jiran yeroo ammaatti reactive political forceidha. Kan isaan uummata Oromootiif faayidaa caalaa rakkoof dhiibbaa isaanii caala kan nuyi jennuuf siyaasni yeroo ammaa siyaasa constructive ta'uu qaba. Siyaasa rebuild gochuu ta'uu qaba. Siyaasa reconstructive ta'uu qaba. Siyaasa proactive ta'uutu irra jira. Kanaafidha aktiivizumaanis chapterii rebellious yookaan chapterii loltuurraa chapterii yookaan boqonnaa build gochuu boqonnaa uummata Oromoof waan ta'u ijaaruutti kan inni ce'eef. Isa kanaaf obbo Raggaasaan dogoggorre aktiivizummaan Oromoo amma jijjiirameera. Yes, completely jijjiirame. Maaliif gaaffii Oromoo haala wal fakkaataan haa jiraatu iyyuu malee yeroodhaa fi diina Oromoo jijjiirame. Diinni Oromoo kanaan dura defined kan ta'e certain kan ta'e sirna wayyaanee lafa keessatti ture. Sirni sun amma hin jiru. Diinni Oromoo amma defined kan ta'e hin jiru. Diinni Oromoo yoo jiraate tokkoof tokko nu keessaa waliigaluu dhabuu keenyarraan kan ka'e duwwaa yoo jiraatedha diinni Oromoo. Kanarraan kan hafe diinni credible ta'ee ofiisaa of qopheessee an diina Oromooti kan jedhu wanti visible ta'e hin jiru. Of course diinonni adda addaa jiraachuu danda'u. Lammii Abbashaarraan Oromoo akka tireetitti ijaaruun sun waan biraadha. Haa ta'uuti garuu Oromoo akka diinaaf akka shororkeessaatti qaamii ilaalu yeroo ammaa hin jiru. Kana dhugaa kanarratti waliigaluun dura jira. Aktiivizimii Oromoos kanarraa kan ka'eeti kan inni jijjiirame. Bifan ittiin jedhe bifa aktiivizimiin paartizanshiippiidha qabatee
roolii kana dura taphachaa ture constructive roolii taphachaa ture sana TPLF fi uummata Oromoo gidduutti isa taphachaa ture ammoo Oromoof Oromoo gidduutti partisanship saayidii qabatee tapha kanatti fufeera kanaafi irraa rifreenii haa godhanidha yeroo biraa irratti deebi'uudha dandeenya. Activismiin partisanship miti uummata tokko keessatti yeroo uummata Oromoo keessatti jechuun barbaade dhiifama fixanneerrallee. Obbo Raggaasaa ol jirra istiidiyootti argamtanii Dr. Henook gama Skypeetiin argamtee marii bal'aan wajjin gootaniif hedduu galatooma. Baay'ee galatoomaa warri OBN internationaliinis. Egaa daawwattoota keenya mariin nuyi asitti geggeessaa turre asuma xumurree jirra. Yeroo biraa qophii qabnu walitti deebina hanga ittiin nagaatti.